Ashama arkafune kun OMN nijaaf kurroomataati oduu isaa kanaatiin isinitti himaa Muhammad Siraaji. Bilisummaa amma jiruutii sun qooda hunda keenyaati jedhe xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad. Jawaar uummata magaalaa Baddeessaatii fi naannoo isii hedduun simatameeti jira. Jawaar uummata magaalaa tanaatii fi naannoo isii waliinis mari'atee jira. Baddeessaan lafa bilisummaan arraa akka dhufuuf hedduun keessaa wareegamanii kan jedhe Jawaar. Qabsaa'onni Oromoo gameeyyiin akka Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Elamoo Qilxuu bakki Oromoo itti qindeessan achirraa akka ta'e dubbatee jira. Bilisummaa amma argame kan tiifachuun danda'amu nageenyoo mirkanaa'e akka ta'es himee jira. Dhaabbileen siyaasaa hulaa cufatanii mareechuu qabu, uummannis tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba jedhe Jawaar Mohammad. Oromoon rakkoo mudatu wal hubannaan ilaa fi ilaameen furachuu akka qabu eere yeroo ce'umsaa kana dabree mootummaa filannoo isaa qabaachuuf waltumsee cehuu malee wal morkiin fala hin ta'uu jedhee jira. Abrahaam Birruu akka gabaasetti. Barattoonni mana barnoota qaroo dhabeeyyii sabbataa deeggarsinii fi tajaajilli kennamaafii jiru yeroo gara yerootti xiqqaachaa dhufuu himatan. Biiroo barnoota Oromiyaatii hanga waajjira pirezidaantii yennus deebii dhabnee ja'an. Dhimma kanarratti biiroo barnoota Oromiyaa dubbisuuf yaalaa jirra. Namoomsa Admaasuu dabalata qaba. Manni barnoota qaroo dhabeeyyii sabbataa xiyyeeffannaa dhabuun barattoota qaroo dhabeeyyii hamilee fi jireenya isaanii akka gaddeebise barattoonni waajjira OMN dhufanii maniiru. Namni mana barumsichaa hogganu hubannaa fi ga'umsa iddoo sanaaf barbaachisu irratti hundaa'ee kan ramadamu miti jedhu. Daarektarri mana barumsaa kanaaf ramadamu akkuma argametti nu ramadamuu qabu. Tokkoffaa ogummaa sirrii qabaachuu qabaa inneen ogummaa sirrii naa jennu fakkeenyaaf ispeeshaal niidii fa'aa kan barate. Barattoota kutaa 7 hanga 12 barataniif durgan birrii 400 ji'aan kanfalamu sadarkaa qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa waliin madaalu jedhanii gaaffiin daballi maallaqaa gaafatan deebiin isaa maallaqni hin jiru jedhamee deebi'eefi. Gaafannaan maal jedhani biiroon barnoota Oromiyaa ni dabalaa piroopozaala galchaa jedhani piroopozaalli ni gale ni dabalama fulbaana irratti nu eeggadhaa jedhanii barannaa fulbaana irratti umtuun jiruu nuun jedhan. Rahmatee Hussein barattuu kutaa 12ffaa mana barnoota qaroo dhabeeyyii sabbataatiin akka Rahmateen dubbattutti meeshaaleen tajaajilaa suphamuu dhabuun gadadootti isaan galchee jira. Taawariin illee hin jiru jechaadha kan nuti qaama keenya dhiqannu dormii duubattidha jechuudha. Achi keessa kan jiru hojjettoonni hin jiru namoonni argan hedduu jira nuti kanarratti immoo baay'ee qaanaatidha jechuudha kan dhiqannu jechuudha. Gaaffii deddeebi'anii gaafataniin gara ergama siyaasaatti hiikamee hanga rukuttaa fi ari'amuutti badiin isaan irratti raawwatamu himaniiru. Biiroo barnoota Oromiyaadhaan deebiin quubsaa kennamu waan dadhabeef hanga waajjira pirezidaantiitti iyyachuu isaanii fi iyyannoon isaanis tuffatamuu isaa himani. Taayyee itti aanaa kutaa komii uummataa waajjira pirezidaantii jechuudha. Maaliif dhuftanii fixanii miti nuun jedhan iffinnee akkasitti nu dhiisanii baane otoo deebii nuun deebisanii jennaan inni mee sin dubbisuufuu dirqama qabu kan hawaasni hin kabajeessiffan haasa'ee nuun jedhan maali nuti waan nu kabajee waan haasa'e osoo hin ta'in nu tajaajiluuf dirqama qaba nutis qaama hawaasa tokkooti. Komii barattoota mana barnoota qaroo dhabeeyyii sabbataaf deebii akka kennan hoogganaa itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyoo Asaffaatti bilbilleerra. Yeroof akka isaaniif hin mijanne nutti himuun sa'aatiiwwan muraasa booda akka bilbillu nu beellamaniiru. Deebii hoogganaa itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Alamaayyoon kennan hordofnee kan dhiyeessinu ta'a. Sagalee barattoota qaroo dhabeeyyii bulchiinsa magaalaa sabbataati. Barsiisaa Guutuu Haroo miseensa paartii Koongireesii Federaalistii Oromooti. Barsiisaan kun miseensa paartii mormituu ta'uu kiyyaaniin hojiirraa ari'amee ture jedhu. Hojiitti akkaan deebi'u biiroon siviil sarviisii Oromiyaa naaf murteessus biiroon barnoota Oromiyaa akkuma na dhorketti jira jedhan. Biiroon barnoota Oromiyaa gama isaatiin komii dhiyaateef hojimaata mana hojii kiyyaatiin deebii kenna ja'a. Dabalata oduu kanaa kan qindeesse Yuhun Ingidaati. Obbo Guutaa Haroo waggoota 14 dura godina Wallagga Bahaa naannoo Qumbaatti hojii barsiisummaa irratti hirmaataa turan. Ogummaa kanaan waggoota 22f dhaloota qaraa turuus eeraniiru. Hojii baruu fi barsiisuun cinatti miseensa dhaaba mormituu ta'uun siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhataa turan obbo Guutaan bara 1997 sababa kanaan hojii isaanii irraa ari'atamuu dubbatu. 97 otuun hojii koo hojjetataa jiru waggaa 22 tajaajila otoon qabuutu paartii mormituutti hirmaadhe. Miseensa paartii mormituu KFO ta'ee tananii hoogganaa waajjira aanaan ture. Kanumaanii qarshii mootummaa nyaataa mootummaa irratti qabsooftaa kan jedhamuun dhiibbaa adda addaan irraan ga'anii hojii kootii ala na godhan.
Ana hanga naannootti qaamolee dhimmi ilaalu biratti iyyatanii furmaata dhabuu kan eeran obbo Guutaan sababuma kanaan dhiibbaan jireenya isaanii fi maatii isaanii irra ga'e olaanaa ta'uu eeran. Jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti dhufeen wal qabate rakkoon kun fala akka argatuuf bifa haaraan iyyata kan eegalan obbo Guutaan waajjiraalee siivil sarvisii aanaa fi godina akkasumas biiroo siivil sarvisii Oromiyaatiin dhimmi koonaaf ilaalame hojii kootti akkan deebi'uuf gara biiroo barnootaa Oromiyaatti naaf barraa'us na keessummeessuu hin dandeenye jechuun komii isaanii OMN itti himatan. Amma jijjiiramni nuu dhufeera, haaromsi dhufeera. Mootummaan warra kaleessa dagatame warra kaleessa gadhiitamaa ture rirriitamaa ture ol qabuutti jira kan jedhamuunani barkuma 2010 eegale iyyata. Siivil sarvisii mootummaa naannoo Oromiyaa immoo biiroo barnootaa naannoo Oromiyaatti na barreesse. Biiroon naannoo akkan hojiitti deebi'u, hojii isaatti akka deebi'u, jiildiitu qajeelfamatu qeen harka jira kunoo. Hojii idilee isaatti akka deebi'u dhiibbaa adda garaatiin jedhee godinnis barreesseera, aanaansas barreesseera waan ta'eera. Gaafa lollituu inni tokko waraqatan harkaa fuudheetu booddee amma jiruutti deebisuun dhaabateera hin jiru. Dhiibbaa adda addaatiin baatee dhiistee kee hin beeknu dhorkameera yeroo isaa naan jedhee. Xalaa koon harkaa fuudhee siivil sarvisiin naannoo bulchiisa naannoo Oromiyaa naa barreesse kaawwate. Maaliif keessaree yookiin hin ta'u jedhii naa kenna. Yookiin immoo taa jedhiitiin naa kenna. Maaliif keessareenaan bakka deemisiin jedheera deeminarraati siraan qabdu narraa jedhu. Rakkooleen bulchiinsa gaarii duraan turan ammas furmaata argataa waan hin jirreef mootummaan iddoo rakkoo xiyyeeffannoon ilaaluu qabaa jedhu. Siivil sarvisiin naannoo Oromiyaa jiildi jiru tuqee kunooti waraqanni isaa hundasaa tuqee itti deebisaa jedheera. Biiroon barnootaa immoo aangoo qabaa siivil sarvisii irratti. Inni gajjallaa isa gararraatiif hin ajajamu taanaan jijjiiramni dhufe isa maal fakkaatu dhare. Wambarii iddoodhaa iddootti qaqayyaruun jijjiiramatu dhufe jedhee naman. Kun deemsa hamma kanaa namarraa abbaa qabeenyaa tokkorraa liqeeffadhee deemsa amma kanaa deemee furmaata akkamittan dhabare. Komii dhiyaate irratti deebii kan kennan itti aanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Maammoo Boggaale komiin dhihaatu kamuu hojii maataan deebii argataa jedhan. Siivil sarviisii waan barreesseef qofa miti kan namni hojiitti deebi'u. Qajeelfama jijjiirraa ramaddii fi qaxarrii barsiisotaa keessatti kan taa'e hojimaanni keenya gannaa fi yeroo boqonnaa manni barumsaa cufate jedha. Nama kanas bifuma kanaan eeggadhu jenne malee waan biraan jennee jechaadha wanti jedhamu. Kanaaf isaaf addatti waan goonu hin qabnu akkuma warra kaan keessummeessin hojimaata waajjiraa irratti hundoofnee hojjenna ansaas akkasumaan hojjenna jechaadha. Kanaaf amma yeroo jedhame kun qajeelfama keenya keessatti adda bahee taa'e sun ga'utti eeggachuu qaba jechaadha. Kan daawwachuu jirtan oduu OMN oduu biyyaalaa. Haleellaa Keeniyaa magaalaa muummee Naayiroobiitti hoteela irratti raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii 21 ga'e. Haleellaa kana hidhattoonni Al-Shabaab akka raawwatantu ibsame. Guyyoo Waariyoo gabaasa maddeen garaagaraa argatee qindeessee jira. Now to Kenya, where more gunfire and explosions have been heard. Dhukaas bi Kenya magaalaa Nairobi hotel Dusit irra guyyaa dheengadda godhame lakkoofsi namoota ajjeefamanii 21 dhaqqabe. Dhukaas gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab dir Nairobi hotel namoota horiidansaa qabanitti fayyadaman ka Dusit jedhamirra guyyaa dheengadda godhameeni. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii 21 dhaqqabu mootummaan Keenyaa beeksise. Dhukaas kanaan akkasuma namoonni 28 ol madaa'uun hospitaal seenaa yoo ta'u, namooti 19 dhibiin itti copxeen isaanii hin argamne jedhan. Dhukaas sa'aatii 19 ol fudhateen gareen shororkeessitoota Al-Shabaab anatti akkan tolchee jechuun itti gaafatamu yoo fudhattu. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaataa shororkeessitoota shallafirra balleessine jirraa jedhe. Keenyaan waan gareetan mormuun mootummaa Soomaliyaa gargaarteef hakkeen faranjoota barkum 2011 Keenyaan xiyyeeffannoo garee finxaaleeyyii tana taa dhufuun nama hedduun irra ajjeefama. Akka gaazixeessa BBC Andrew Harding tag kibxat galgala cuf loltooti Keenyaa namoota hotel dhukaasirra godham kan keessa yoo gagguurtu namoonni hedduun saati dhugaaf biiroo leefman fincaanii keessa dhokatanii turan jechuun dhukaas godhameewwan akka barqaqqee lafchochoosu dubba. Androotti daruu maatii warra chikee jiru balbal dur dhaabbachuun fir isaanii kaloltoonni man keessa gagguuranii mammaratanii loltoota galatoonfachaa turan jedha. Pireezidaantiin biyyattii Uhuru Keenyaataan haasawu televiziyoon biyyattiitiin tolche namoonni yookaan gareen gochi gara jabeenna kan karoorsuun beesseen gargaaru yookaan qaamaan irratti hirmaachuun uummata keemmiidhaan agdhumaa tordofuun haaloo baafannaa jedha. Akka gabaasa ajansi of French Pressiin namoonni lama harka keessa qaban jedha yoo qabamanii namooti ajjeefaman kan irreessuuf duub guyyaa gadda labsuuf Keenyaan qophii jiraachuu dubbata. Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab wanni siin kan tolchitee waan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dir Jerusalem magaal muummee Israa'el tolcheef jechuun ruutarsitti. Jerusalem jechuun duub laf jila guddoo warra Juudaa Kiristaanaaf Islaama yoo taatu Israa'eloonni Jerusalem akka magaal yookaan dirisii guddootti yoo ilaaltu Filisxeen immoo magaallitu moggal boruu gulaanteen jechuun falma baate. Sabab kanaaf Israa'eliif Filisxeen ganna hedduuf waladhuun janna jaba dhugeegi walirra jeesteen duub dhiyootan Doonaald Tiraamp bakkuma fedhii isaatti Israa'el murteessuun imbaasii Ameerikaa Tel Aviv irra gar Jerusalem godaansisuun falmi kaasee ture. Dhukaas kanaan taphata
kubba miila jamsooduu kubra darate namoonni 21 yoo ajjeefamanii isaan keessa hiriyooti lama akka jaba wal jaalat Abdalla Daahiri Faayisil Ahmad Adolaaqa waliin nyaachuu jiran ajjeefamuu dubbata. Dhalataan Ameerikaa Jaason Spindler lamiilee ala ajjeefaman keessa tokko yoo ta'u obboleessi isaa Jaason dhukaas bar 2011 biyya Ameerikaa irratti Wasaama Billaadaniin godham dandamachuu himuuni ajjeefamuu isaa fuul Tiwiitar isaa irratti barreesse. Haati Jaason Saaraan gaafiif deebii Broadcast America NBC waliin tolchite mucaan isii biyyiyyummaa sadarkaa gadi jirti gargaaruuf adofii gujjeefamu himuuni waaqi fula dhugaa mucaa hiinaa qorqoratuutii jette dubbatte. Dhukaas guyyaa keessa gar saafaa jalqabu nagalka waarii deem kanaan gareen Alshabaab dhukaas banuun duratti makiinota balbal hoteelicha dur dhaabbatan irra bombi darbachuu himuuni ofillee adoo tokko taate kee gubachuu dubbata. From the means available to the security services and judicial arms. Now to Kenya, where dhumarratti ministeerri muummee UK Theresa May paarlaamaan biyya isaanii irraa sagalee deeggarsaa aangoorra turuuf isaan dandeessisu argatan. Theresa May sagalee deeggarsaa kan argatan falmii cimaan miseensota paarlaamaa biyya isaanii House of Commons jedhamu keessatti erga taasifame booda. Kanaanis Theresa May sagalee deeggarsaa 325 wayita argatan 306 immoo sagalee deeggarsaa isaaniif hin kennine. Akkaataa UK'n gamtaa Awurooppaa keessa itti baatu irratti waliigaltee ministeerri muummee Theresa May fi gamtaan Awurooppaa taasisan paarlaamaan UK kuffisuun ni yaadatama. Sana booda paarlaamaan biyya sanii adeemsa paarlaamaa biyyattii no confidence vote jedhamuun ministeera muummee kanarratti gara sagalee kennuutti kan dabre. Theresa May sagalee deeggarsaa dhiphaa ta'e argatanii aangoon isaanii eega baraaramte booda hooggantoota paartilee mormitoota waliin walitti dhiyeenya uumuuf tattaafachaa jiru. Gabaasni kan BBC ti.